yaa waaqa gurraacha garaa garbaa leemmoon garaa taliilaa tokkicha maqaan dhibbaa kan baranaan nu geesse baree gareen nuun ga'i kan boruu gannaa nuun luqsitee booqaa birraatiin nuun geeste yaa waaqa galata kee bara gadaa kanas bara gadaa milkii nuuf godhi alaa nama sa'a nama keenya nagaa nuu godhi yaa waaqa uumamaa galanii kan keeti. The Oromo constitute one of the largest and one of the most important ethnic groups of Ethiopia. The Oromo consisted of connected groups who then later broke away and formed new independent subgroups. Ummanni Oromoo ummata bal'aa gaanfa Afrikaa keessa jiraatu yoo ta'u, waggoota dheeraadhaaf seenaa, duudhaa, safuu, afaan, amantii fi falaasama mataa isaa eeggatee ummata jiraachaa turee fi har'allee jiraachaa jirudha. Duudhaa fi falaasama isaa eeggatee baroota dheeraadhaaf ilmaan isaa, uumina isaa, dhaalchisaa, baalee fi rakkinoota roga garaa garaan itti dhufan dandamachaa har'a gaheera. Amantii fi dhugeeffannoo isaa keessatti argaaf dhageettii abbootii isaa irraa dhaalee dhaloota isaa dhaalchisaa akka itti fufu taasiseetii jira. The Oromo today practice Christianity, Islam, and some still adhere to their traditional religious belief. Akka falaasamaa fi ilaalcha Oromoon qabutti ayyaanota garaa garaatu jira. Isaan keessaa ayyaanota galatoo kan jedhaman ni jiru. Isaanis jiruuf jireenya Oromoo keessatti marsaa marsaan akka marsaa gundoo dhufanii darbu. Yeroo kanas dhuunfaan maatiin gamtaan walitti dhufuun kabajatu. Achiis ayyaana moofaa fi dulloomaa keessa muuxatanii ba'uun ayyaana haaraa fi jabaa simatu. Kun ammoo humneessee akka abdii egereetti horuu taasisa. Ayyaanota Oromoon akka galataatti ilaalu keessaa ammoo kanneen akka ayyaana Taaboree, Ilillii yookiin Ingicaa, Ifaanoo, Irreecha, Birboo fi kanneen biroo maqaa dhahuun ni danda'ama. Ayyaanonni kunniin gulantaa garaa garaaf namoota adda addaan kabajamu. Fakkeenyaaf Taaboree. Ayyaanni Taaboree ayyaana ijoollee dhiiraa gadaa lama hin caalleen kan kabajamu yoo ta'u, waggaatti al tokko ji'a hagayyaa keessa kabajama. Yeroo kanas nyaata aadaa garaa garaa qopheessuun ijoolleen gosee ijaarrattee nyaattee dhuguun quuftee sirbaa taphachaa oolti. Inni kan biroon Ilillii yookiin Ingicaadha. Ayyaanni kun ayyaana ijoollee durbaa yoo ta'u, akkuma ijoollee dhiiraa gamtaan walitti dhufuun kabajatu. Kamadi adikola, kamadi adikol, malo ya iriyeta ayana wajinola. Yeroo kanas mana walii irra deemuun Ingicaadhaaf faaruu fi sirboota adda addaa sirbaa oolu. Gaafa manaa bahanii bultii dhaban garuu gulantaa kana keessaa bahuun ayyaana biroollee simatu. Kun akkuma baratame dururraa jalqabee jira waan ta'eef guyyaa isaan dhufanitti yeroo isaan dhufanitti ani nyaatan qopheessee egaa dhaleen qopheessee egaa waan dhugamuun qopheessee egaa isa yeroon kennuuf isaan eebbisu gaafa seenanis ani muqunni irraa fudhadhee isaan eebbisa. Namni biroos akkuma akka isaatti dhuunfaa irraa kaasuun akka gamtaatti waliin kabajamu. Ya Rabbi ya Waaqayyo aadaa keenya eenyummaa keenya mul'ifannaa eenyummaa keenya jabeeffannaa jenneeti nama eenyummaa keenya beekuun waa taasisu biyya kana abbaa biyyaa godhu biyya keenya irratti nu haa jechuudha kan hidhame nu haa eegu. Waan nagaan bulchi nagaan nu haa bulchu waan nagaan nu bulchi nagaan nu haa bulchu walii galtee nu haa kennu walii galee nu haa tolu afaan keenya wal haa beeksisu biyya keenya biyya nagaa haa godhu dirree keenya dirree nagaa haa godhu dirra keenya nagaa haa godhu alaamanaan nagaa haa godhu sa'a nama keenya nagaa haa godhu. Egaa nuti dhaloota waan ofii barbaadu taanee dhaloota waan ofii iyyaafatu taanee argamne dhaloonni kun ammallee dhaloota waan ofii iyyaafatu haa ta'u dhaloota waan ofii iyyaafatu haa ta'u dhaloota waan ofii barbaaddatu haa ta'u. Egaa dhugaan barbaacha qabdi waaqni dhugaa keenya barbaade dhugaa keenya nu haa jiraachisu haqa keenya nu haa jiraachisu qabeenya keenya ormaan laatiin kan ormaan nuun laatiin haqa namaa nutti hin fidin dafqa namaa nutti hin fidin dafqa keenya ormaan laatiin qe'ee keenya irratti abbaa qe'ee nu haa godhu biyya keenya irratti abbaa biyyaa nu haa godhu kana na wallaahi rabbitti haa guutu. Kan nagaan nu haalchi nagaan nu bulchu kan nagaan nu bulchu nagaan nu haa oolchu hamaan maataa nurraa haa qabu tolaa nutti haa qabu
irraan dhufaa jalatti nu haa baasu jalaan dhufaa irratti nu haa baasu bakkalchi bakkee haa ta'u bakkeen nagaa haa ta'u adamuun deettii haa ta'u duulli dannaba haa ta'u dhugaan gaara haa ta'u dharri sulula haa ta'u dhaloota wal jala yaa'u kanatu waan sirna isaatii jajjabeessuudha walitti qabame dhaloonni kun ammallee tokkummaa ititaadhaan fuulduratti illee warra waliin jiraatu rabbi nu haa godhu afaan dhalootaa wal haa beeksisu xiqqaan afaan guddaa haa beeku guddaan afaan xiqqaa haa beeku hundumtuu wal kabajee wal safeeffatee dhaloota safuu eeggatee waliin jiraatu rabbi nu haa godhu hamaa gidduu keenya haa baasu hamtuu nutti deemtu rabbi nu haa baasu biyyi keenya biyya nagaa haa ta'u nagaan nu wajjin oolee haa bulu haalli biyyi keenya keessa jirtu rakkisaadha waaqni gara furmaataatti nu haa fidu dhiiga dhangala'aa jiru dhiiga akka malee dhangala'aa jiru kana rabbi nu haa oolchu lubbuu dhalootaa akka malee badaa jiru kana rabbi gara nagaatti haa fidu dhugaa keenyaan nu haa bulchu gaaddisa tokko jalatti rabbi walitti nu haa qabu jaalalaan waliin nu haa jiraachisu haleele. Afaanochuun hagayya 15 dhaabatee 16 ibsaan gubatee Oromoon horii isaa walitti dachaasee hateetee isaatti qajeelfatee karraaturi jagnaaturi midhaan marge kana alaagayii nu soori kan nu soorratu nurraa dhoowi jedhee kan irratti waaqa kadhatee waaqeffatudha. Isarratti hateeteen dubartii jira hateeteen dhiiraa jira. Hateeteen dhiiraa galgala gaafa 15 galgala akkuma ibsaa daamaraa dhaabee dhufeen alaa ol galeen jabaatti hirkifatee waan jabaatee dhufe dhibee hamaa waraana hamaa waraansa hamaa waan bara dhibee dhufe nurraa dhoowwi jedhee waaqa isaa kadhatee waaqatti asii ol boo'ee kadhateetu bullukkoo isaa diriirsee araddaa isaa ciratee marqaan gaachana irratti qadaada okoleetti ba'ee mulluu affeelamee gaachana irratti nammee dhaadhaan itti nammeet an dhiirri facaafatu jechaadha araashittii gaachanaa jedhama kun. Akka ilaalchaa fi falaasama Oromootti ayyaanni Ifaanoo ayyaana jabaa fi mootii ayyaanaa jedhamuun beekama. Ayyaanni masqalaa kun mallattoo dukkana gannaa irraa ifa birraatti bahuuti. Ayyaanni kunis waggaatti walakkeessa ji'a hagayyaa kaasee al tokko gubaa gubanii ifaa ibsuun kan kabajamu. Ayyaanonni kun dhaloota keenya biratti as dhiyoodha kan jalqabe. Ayyaanni kun tureera duraan baay'ee kabajamaa fi ture. Nu biratti amma yeroo ijoollummaa waggaa 10 dura maal kana yeroo nuti kabajnu ayyaana xiqqoo yookiin ayyaana Oromooti jedhameetuma waanuma barame suutoo jedhee kabajama. Ayyaana fulbaana 16 akka lakkoofsa Habashaatti Habashootaan masqaliidhaan wal qabatee kabajamu sana masqala guddaadhaan. Inni kun immoo masqala xiqqoo yookiin masqala Oromoo jedhama. Abbootii keenya irraa dhaallee waan asiin geenye kana isaan jalatti ilaallee amma immoo nuti waan kabajaa jirruuf dhaloonni dhufullee akkuma jirutti kabaja isaa akka itti fufu dhaloonni qubee illee waan jiru waan baay'ee itti mammiti ijoolleen ammaan beeku ammas haala adda addaatiin kabajni kun badee ture. Dubartoonni ateetee kana godhatan calqabee naannoodhuma sanatti immoo masqala mucucoo yookaan colooloo bakka jedhanittis jira. Masqala kanatu godhamaa yeroo kana garanfasa bakkeetti jedhamuun jira. Ayyaana kanarratti ibsaa ibsanii maal jechuudha birraan dhufaa jira simaa jirra amma waaqayyoo ifa nuu fidaa jira ganni dukkanaa'ee jira amma birraatti adeemaa jirra waan jedhaniif yeroo sana ibsaa sana ibsanii waaqa galateeffatu. Isa booddee marqaa sana wajjiniin dubartiin galtee nyaatti ijoolleen durbaa isuma akkan jedhe kana dhallaadduu buqqifannaa gurguddoon deema geesse xixiqqaa guddifannaa birraan asaasa roobee jedhanii san booddee bakka biraatti amma naannoo Maccaatti immoo adaa birraa shirreefaa sirbuu dhiirrillee iyyoo ishee daree jedha. Iyyooleen iyyoo yaanaleekoo yaanni waggumaa yaanaleekoo abbaa gubatutti iyyoo yaanaleekoo abuukee tolee buukee buukatu buuka tolee buukee daduu darbata. Ayyaanni kun maqaa adda addaa qaba. Ifaanoo, masqalaa yookiin mucucoo,
gubaa jedhamuun beekama. Ayyaana kana ji'a kanarraa kaasee hagayya 16 irraa kaasee lafti dinqooraa midhaan hin margaa inni Oromoo facaafate hin margaa qonnillee dhumeetii gindi cufa wanta jedhamu jira naannoo keenyatti. Kanaan booda waan hundumtuun qooraa lagaa gamaa gamasii Oromoo walitti caa firri walitti dhufaa wal gaggaafataa ji'a kanarraa kaasee. Adoolessa seenirraa kaasee 7 of fuulduratti asii gadi lakkaa'ee deemee yeroo tokkeen tokko taatu ifaanoodha. Bara haaraadha. Bara haaraa simuudhaaf ibsata malee dhaloota Kiristoos wajjiniin dhimma walirraa hin qabu. Yeroo lama Oromoon 16 irratti kan ibsatu tokko hagayya 16 keessa mucucoo yookaan cololoo yookaan giraanfasa jedhan sana ibsata. Yeroo sana dubartiin malkaa buutee okolee dhiqxee bishaan waraabbattee galtee marqattee ateetee facaafattu. Isa booddee ji'a isaatti immoo bara haaraadha inni immoo masqala. Nagaan bahuun boqaa birraa simachuuf qophaa'uuf kan ayyaaneffatamudha. Ayyaanni kun ayyaana gamtaan kabajamu yoo ta'u ollaa fi firri walitti ba'uun waliin kabajuun ni danda'ama. Nana eebbisaanaa of galcha. Makkalchi bakkeen haa ba'u, bakkeen nagaa haa ta'u, duulli dannabaa haa ta'u, ala dandeettii haa ta'u, dheedee haa barbadeessu, dhugee haa booressu. Waaqni malkaa nu of galchee abaaboo birraa nu of galchu. Waaqni booruu gannaa nu of galche abaaboo birraa nu of galchu. Ani jedhee waaqnaa jedhu, ani jedhee rabbaa jedhu. Waaqni hunda danda'a, hunda beekaa, anarra beekaa, amma nan beekaa, waaqni narra beekaa, waaqayyotti haa guutu. Gaafa jala bultii ayyaana kanaa humaraa dhaabuun gubaa guban. Humaraan gumee mukkeen jijjiidhaa kanneen akka birbirsaa fi laaftoo of keessaa qabu. Iddoo tokko tokkotti daneessuun dhaaban. Iddoon humaraa itti dhaabanii guban kun mijirii yookiin habdaarii jedhama. Mijiriin kun iddoo ulfoo fi kabajamaa waan ta'eef bariituu gamtaan bahanii itti irreenfachuun itti dhibaafatu. Guyyaa kana namoonni walitti dhufuun wal arganii waaqa isaanii birraan isaan ga'e galateeffachaa oolan. Dalagaan hin jiru. Jaarsoliin nama wal dhabe haraarsu. Ijoolleen taphachaa oolu. Dargaggoonni dhiiraa gidduu san asiif achi deemuun iyyoolee fi goobee sirbu. Shamarranis mimmiidhaganii waliin taphatu. Yeroo kana dargaggoof shamarran gidduu kan wadaajiif wal barbaadus lakkoofsan qabu. Yeroo sirbanis afoola garaagaraa jechuun sirbu. Akkuma beekamu ayyaana ifaannoo jechuun Oromoo sirna qaba. Sirna Oromoo keessaa immoo ayyaanni kun ayyaana isa tokkodha, ayyaana hangafaadha, ayyaana muummee uummata Oromoo biratti beekamudha jechuudha. Dhiyoo waggoota sirnoonni Oromoo cabaatii dhufaniitiin gidduutti ayyaanni kun uummata Oromoo bal'aa biratti yaada gabatamuyyuudha maleeyyuu dhiyoo kana dhaloonni immoo ayyaana kana seenaa kaleerraa ayyaanni kun kan koomoo kan koomiti jedhee adda baafatee dhiyoo kana ayyaana kana kabajuutti argama. So ayyaanni kun uummata Oromoo bal'aa biratti agayya 15 gubamee gaafa immoo agayya 16 uummanni gaafa bakka gubaa sanatti wal ga'ee ayyaana kana akka dansaatti kabaja. Kanaafuu ayyaana ifaannoo yookiin masqalaa jechuun ayyaana guddaa yookiin akkuma jalqaba jedhe ayyaana muummee uummata Oromoo biratti beekamu. Ayyaanni kun booruu gannaa baanee gara ifa birraatti nu baasi kan jedhu asitti waaqa uumaa isaa galateeffachuuf ayyaana kana kan kabaju jechuudha. Akka falaasama Oromootti ayyaanni ifaanoo ayyaana maraaf hundeedha. Yeroo kanas yeroo ayyaana abbaa isaanii nabii fi dubartoonni ammoo gaafa 15 galgal ayyaana teetee facaafatu. Eeggaa ibsaa guban adda mudatu. Baabeeftuutti garagaruunis ifatti bahuu isaanii agarsiisa. Kan sirriitti nyaatee dhugee kan waggaa muluu kaawwatan dhadhaan ol kaawwamellee gaafa kana baqsamee itti nam'eeti namni nyaatee ollaan nyaatee hamma waggaa kanaatti quufa nuu godhi bara quufa nuu godhi dhibee biyyarraa balleessi dhibee hamaa nutti dhufu nurraa dhoowwi beela hamaa biyyatti dhufu nurraa dhoowwi jedhetu biyyaafis kadhatee ofiifis kadhatatee
birraa booqaa kana nuuf galchi birraan kaadhima kana nuuf galchi jedheet kana irratti kadhatee gaafa kana calqabaa jechuudha ifaanoo irratti. Wanti nuti hagayya 16 jennee ayyaaneffannuu fi hagayya 16 ayyaaneffanneetu sana booda waaqni bajaqee birraa booqaa birraatti nu baaste jennee ayyaana irreessaas ayyaanni galataa immoo fuulduratti jira waan ta'eef ayyaanni kun immoo mallattoo quufaati mallattoo nageenyaati mallattoo waa hundaati jedhamee dursa ibsaan yookaan ifaan ifu kun kanaaf itti fayyadama jechuudha. Dhangaan guyyaa gubaa kana qophaa'us kanneen akka dhugaatii buqurii yookiin cabalii farsoo geeshoo hin qabne qincee marqaa ganamaa immoo bixxillee gubaa ibidda gubaa keessatti kan bilchaatuu fi kanneen kana fakkaatu. Midhaan keessa deemanii daaraa isaa tuksiisanii wanni isaa midhaan faca'e kana ibidda isaa tuksiisanii midhaan hin barakataa daanaawwan hin nyaatuu jedhu walaayittaan illee sidaamaan illee koonsoon illee ibsaa kana ibsee hinuma ayyaaneffata guraageen illee deebi'ee wal faana manatti galee ayyaana guddaa hin ayyaaneffata. Uummanni Oromoo ayyaana ifaanoo kana akka ayyaana hundaa walitti fudhatan hunda caala ganni ulfaataadha. Ganni hojii qonnaa dadhabsiisaa ta'e keessa baanii waan qaban yeroo itti fixatanidha. Garaanis ta'ee coraan namaa waan hedduu kajeela. Ka ilaalcha Oromootti ganni namaa fuursa yookiin namatti ulfaata. Kana hamaa kana keessaa nagaan bahuun birraa ifaa kana waan qaqqabaniif waaqni galateeffatu. Yeroo dhufu kanallee nagaan akka isaan of galchu ni kadhatu. Addunyaa mararra kan jiraattan baga jala bultii ayyaana ifaanoo bara 6,416 isin ga'e jechuun barbaada. Itti dabaluudhaan ayyaanni ifaanoo jechuun Oromoo biratti Oromoo durii biratti akka gaariitti bakki gaariin kennamee fi kabajamaa ture. Darbaadhuma dabarsaan cabinsa Oromoorra sirnoota alagaatiin sirnoota kaaniin gahaa turen ayyaanni kun cabaa laaffataa dhufee dhaloonni har'aa kun sadarkaa ayyaanni kun kan koomitii jechuu bira gahee jira. Saniif ayyaanni kun ayyaana Oromooti. Beekamaadha. Saniif dhaloonni kun gola seenaa seenee galmee seenaa garagalchee ayyaanni kun kan isaa ta'uu isaa adda baasee bor ayyaana kan hundumtiyyuu bifa guutuu ta'een bifa eenyusaa eeggateen ayyaana kooti jedhee ofitti amanee akka fudhatu ergaa dabarsuun barbaada. Galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Kadhannaa fi galateeffannaan isaanii waaqa gaarii isaaniif godhanii farfatan waan gaarii biraallee akka egeree isaaniif godhu ni kadhatan ni hakeekan. Akkaataan kadhannaa isaanii garuu garaagara ta'uu mala. Walumaa galatti ayyaanni ifaanoo ayyaana kadhataa fi galataa tahee kan uummanni waliin kabajatudha. Uraa bulaa deebanaa ifaanoon ifa. Qopheessaa fi dhiyeessaan milkii maltiimiidiyaati nagaatti. Tole